addisiillee akkaawuntii banuu nan dhabee kaza gaafa haala safara arguu haala qilleensa arguu ijoolleen safara keenyaa hundumtuu heerumtee dhumtee kaan immoo kaan heerumtee dhumtee kaan manatti dhaltee kaan biyya arabaatti galtee haftee kaan biyya gadhiiftee finfinneetti galtee namni biyyan jiru safara kan jiru anuma qofaadha. Kanaaf katamaatti gadi hin ba'u manuman taa'aa mana sagadaadhaan naqaanan deebi'a manuman taa'aa haala qilleensa gaafa laaluu haadhi koo kuweet banameeraa jedhaniiti mokkorimee naan jette haadha koo takkas naan jette innaan an biyya arabaa hin naqu salootii godheera waaqayyoon biyya arabaatti nan ergina daraake jedheni jedhi mokkori carraa kee ilaalii gaariin achis jiraachuu danda'a naan jette haadha koo hin dhaga'u jedheen dide ji'a sadii nan dideen taa'e. Kaza dhuma kanarra seexana na kabale hin beeku katamaan dhaqee gaafan deebi'u seexana wayii na kabale eessa akka isheen na kabalte hin beeku du'ee argame malee ammas ammaa biyya arabaan deema dafiiti viizaa rukutii na ergi jedhee obboleettii koo jirti dallaalaan tokko itti hime. Jazbittiin immoo maal naa rukuchiifti mitiiti xaaxxette namni si fudhatu dhibee naan jetti namni si fudhatu dhibee naan jetti namni si fudhatu dhibee naan jetti. Ana afaan arabiffaa beekaa jedheenira afaan arabiffaa beekaa hojii beekaa jedheen interview godhee viidiyootti ergee footoo ka'eetti ergee kunoo ganaa ergitee faftee malee jedhee jazbittiin aniyyuu arabiffa si barsiise hayawaana birrii kootiin biyya arabaadhaatti ati kosii haadha keetii siin iyyuu dhukkeessirraa kaasa'uu barbaademu jechuudha. Nama si fudhatu dhibee naan jette. Achi nama si fudhatu dhibee naan jette akkas naan jette nan eegee abdiin kutee. Achi obboleessi koo immoo kottu biiroon tokko jira kan nasaasi erguu dhaqii mokkorii carraa kee naan jedhe. Inni akka obboleettii koo na erguu fi Dubaayitti. Lakkii dhaqi abjuudhaan immoo seexanii na tasaaste immoo. Seexanni immoo dhaqettee na tasaaste. Seexana caalaa ammayyuu dhaga'ure seexanuma sana dhaga'een immoo. Inuma dhaga'ee seexantitti. Kaza hawwi ka'ii deemi biyya kun seef hin ta'u. Seexana na tasaase abjuudhaan bakka abjuumaan na tasaasan. Achi ishi bakkaadhee ergee gattee waan hundumtuu sirriidha seexana koo takkattaleen daa'ii garaa COC barachuutti. COC koo baradhee bararee waniin dhaqe Addis Ababaatti Finfinnee doolaariin harka jira doolaara immoo qabamu jedhanii yeroon kaatarii galee doolaaratti riyaala koo mana zaradhee galee yoo dingata rakkadhee isheen xaa godhee mana zara yoo rakkadhee xaa godhee ishee mana zara achi doolaara koo 200 fudhadhee nan kutee Addis Ababaatti kolfaa seenuu jala taa'ate jireenyi keessan bor kolfaa dhugaan sittaa saayira qalbii miti garuu kana naasaayira seenaa biyya kanaati gaankooti. Kaza nan deemee achi warri boolee tokko jiru warri boolee dafanii nama ergu jedhan ejensoonni kun iddoo baay'ee jiru warra boolee bira naqe paaspoortii koo dura isaa dhaqee jennaan paaspoortiin koo ji'a 9 irraa qabaayyuu hin ta'uu dhaqee isaa dasii kootu garuu ji'uma 9 sanaan suudiitti si ergina naan jedhan hin ta'uun jedhee COC koo Adaamaa dhaqee onlaayinii goosisee dhufe achi paaspoortii koo guyyaa 5 gidduuttan baafadhe gootaraa dhaqeen baafadhe guyyaa 5 gidduuttas chokkaayii birrii kuma meeqaanan baase 20 guyyaa 5 gidduutti 20 nan baase isa waggaa 10 achi booddee warra booleettan geessee itti laadhee kazaa maalaan jetti isheenii mattaawaqaa abbaa kee fidda malee jette. Mattaawaqaan abbaa koo ganaa Naqqamteetti galee yoon Addis Ababaa dhufe wacii baay'ee natti ba'aa kan dhufuu hin danda'u. Anna amma chistaadha biyya arabaan ture malee chistaadha ani dhufuun barbaanne bakka Finfinnee fi biyyi keenya yoo xinnaate sa'aatii meeqa dhagaa sa'aatii 10 deemna nuun Finfinneerraa sa'aatii 10 deemna Wallaggatti galuudhaaf jechuudha. Ilaalaa gaa achi dhaqee achi as deebi'ee mattaawaqaa tokkoof jedhee dhaqee deebi'ee isheen immoo mattaawaqaa harkatti baattee fiddee dhufta naan jette wabii nama sii ta'u naan jette kanaa dhaqoo immoo na harka jira kanaa dhaqoo naa fuudhii kan saadhii siitii jedheenaan du'eef argame malee jette torbee tokko bira taa'ee paaspoortiin koo waan hundumtuu bira taa'ee foormii guutee viidiyoo waraabamee maal jedhee kuitiitti ergamee waan hundumtuu dhume seexanni gaafachiise rukuttuu waan ati gootee si jalaa fashalaa. Kaza kottu paaspoortii koo fudhatte mataan galagalin jedheen isheena mataan galagalii ani nafuu biddoon dhaquuf ka'een jedheeni. Achimmoo achi keessa kan ta'anii haasaan immoo araba fakkaatu babbareedu addunyaadha. Arabiffaa haasa'uu, Tigirinyaan haasa'uu, Amaariffaan haasa'uu, Afaan Oromootiin haasa'uu warri biiroo sanaa jechuudha. Garuu dursa kan laannu warroota biyya arabaa turee dhufeefidha haadhaan jetteetti dursa. Mataan galagaliin dhaqu fidi paaspoortii godhee harkaa fudhee dhaqee fudhee waan hunduma isaa karramee harkaa fudhee maasaraa maadhee guwaaddinyaan koo tokkotti gara piyaasaa si wayyaati warri kun si erguudhaan jettee gaafan piyaasaa dhaqummoo isa biiroo amman irraan dhufee kana dhaqummoo
Aboo Miiftaa jedhani biiroosa gabaan achi keessa jiru dhuguman deeman seene paaspoortiin namaa meegaayis miiliyoona ta'a kan achi ta'a. Miiliyoona qaniitti suudii kanan ergu miti nama 20 30 ani biiroon isaanii maal akka ta'e hin beeku qallaaluma naman erganii sirriitti nama baay'inaan ergu keessumaa suudii baay'inaan ergu bakka kan warra afaan hin beekne warra afaan beekuun natsa ergu turanii bakka warra kana keessaa dhuguma dhufanatti hin fakkaatu jedhee intarviyuu koo godhee waaqayyo itti beekaa dhagaanaan gaafanii qormaata keessa jira qormaata kana keessa na dabarsii ani waan hin danda'uuf natti laatti jedhee waaqayyoon kadhannaa godhee Aninkeoo Jumaatan interview godhee itti laadhee Jumaatan itti laadhee lakki kamisan itti laadhee paaspoortii koo maal koo interview godhee footoo ka'ee maal jedhee itti laadhee gara naqamtee kootti galee biyyi nagaadha jedheen. Gaafan gaalu gaafa kamisaatti laadhee gaafa sanbataa viizaan kee dhufeera kottuutti meedikaalee gadi naan jette. Gaafa qormaanni isinitti baay'atu dhugaadha waaqayyo isiniif dursa laatala itti amanaa isin. Waan amantee qabdan itti amanaa rabbiittis amanaa waaqattis amanaa akkuma argattanittis amanaa. Guyyaa lama gidduutti kotta haadhi koo na hammattee na dubbiste dhugaa rabbi. Ollaan hundumtiyyuu naa ililshee bakka. Guyyaa lama gidduutti viizaan koo naaf deebi'e. Kottu meedikaalee galii naan jedhanii kotta akkas godhi naan jedhanii waaqayyo na gargaaree achi aniin keeyoo dhaqee meedikaalee laadhee maal jedhee biyyatti deebi'ee garuu biiroo sana maaltu sin tursa isinitti fakkaata? Tikeetiitu sin dursa. Meedikaalii malaattanii paaspoortiin keessan kuweetiin baasii galee imbaasii kuweetii kan Addis Ababaa keessa jiru galee amma sa'aatii kana viizaan kan rukutamu biyyatti. Asitti miti biyyatti rukutama viizaan paaspoortii keessan irratti viizaa waggaa 2 isinii rukutama. Achi imbaasii galee waan hunduma isaa dhumatee qophaa'anii tikeetii eessatti nagaa akka ta'u fitu. Ani silaa akkanii wanni ta'een yoona kan ji'a 3 nan fixa ture kan dhufe. Akkam godhu torbee 3tti lakki guyyaa 23 ni eessisa tikeetii eeguudhaaf guyyaa 23 taa'e tikeetii ma eeguudhaaf guyyaa 23 guutuun biyya taa'e. Nan cinceense nagaa guyyaa 23 nan eessu biyyattis. Eessa jirta kottu ergadhu sin gasha. Iyyitee kunoo koomentii jala nagashitee haftee malee naan jetti. Kottu olgalee waan adda nataa softuun ilaalaa masii kottu. Ergeera deefadhu. Ergii kaleessaatii nagashitee haftee malee jettee maratta koomentii kana jala teessee maal biyyi nagaa miti? Biyyi nagaa dhabuchoo dhugaa waan si gaafadha dheefinanii. Waa'ee biyya Arabaa akka hin taane. Garuu achumaan jiraas marraan yaada xiqqoo ishee si gaafa barbaade. Eeshi. Ergaan dhufee beektaa jeeshamtu naaf ammaa mana kana keessatti nan bade dheetan yaada jira kanarratti ni si gaafachuu barbaade. Maaliif badda maal taate badda? Yaani bakka mana kana waaqa baay'ee tokko ulfaata birrii koos gisee gaama ji'a 3 fa'aa ji'a 4 bakka isa qame kanaa irraa fudhaa amma jechuudha irraan qaba birrii hongaa fadhe bakka torbe meeqa teessite sayyoo gisee meeqatti deddeebi'ee gaafadheen hojiin immoo baay'ee ulfaata. Amala si qabdu sarratanyaan dura yeroo duraas mana kana galtee turte ji'a 10 fa'aa waan akkasitti ba'u ani garuu obsee waaqa mana taa'ee amma bakkee ishii baadheetiin yaadeera kanarratti Saudi keessatti bakkee ba'uun bakka. Nama qabdaa achi nama si fuudhu qabdaa. Waaddanyaa fira nama beektu namatti siittu qabdaa. Jira namni.